Amma immoo akkamitti akka registration formii fi delivery systemiin kun hojjetu waliin ilaalla jechuudha. So linkii isaa kanaati. Linkii isaa kana ishee kana koppii godhee taniin Google Chrome irratti bana jechuudha. Google Chrome banaan jira. Achirratti paste godheera. So ishee kana koppii godhee Google Chrome asirratti agarsiisa jechuudha. Amma kunoo akkuma asirraa agartaa jirtan kana linkii isaa jechuudha. Linkii foormichaati yeroo banu kana fakkaata jechuudha. Yeroo banu teknooloojii waa ta'edha. Online registration formii jechuudha kan waataan hojjete barnoota full stack website development yookaan barnootaatiin galmeessuuf qopheesse jechuudha. Kanaaf nu gaafa hojjennu sini hojjennu kana jechuudha. So registration formii kun loogoo qaba. Loogoo dhaabbata keessanii qabaachuu qaba jechuudha. Loogoo dhaabbata keessanii mataa yookaan irra keessa taa'uu qaba. Amanamummaaf jechuudha. Achi booddee maqaan dhaabbata keessanii jiraachuu qabu kanatti. Ittaansuudhaan dhimmi registration formii kana yookaan immoo umri galmee kun maal akka ta'e describe gootu yookaan immoo ibsitu jechuudha. So kanaaf keenyaaf kan waatamaa jira. Umri galmee barnoota teknooloojii full stack website development yookaan barnootaa fi kanneen biroo barsiisuuf qophaa'e jedha. So hubachiisaree guyyaa galmeen itti jalqabuu fi guyyaa galmeen itti dhumu daangessitu jechaadha. Isa booddee waa'ee dhaabbata keessanii hamma ta'e tokko ibsitu jechaadha. Kiyya teknooloojiin waata haala addunyaan keenya gama teknooloojiitiin keessa jirtu giddu galeessa godhachuudhaan uummanni keenya yeroo waliin tarkaanfachuu akka danda'u gama hundumaan hubannoo gama teknooloojii irratti akka qabaatuuf daandii argate fayyadamuudhaan dadammaqiinsa guddaa gochuu irratti argama. Kun dhimma waataan beeksisa kana baaseef jechuudha. Sagantaa barnoota teknooloojii kanaa murteessaa ta'e waan argamee fi magaalaan akkamteetti qaamaan warra kaaniif immoo karaa online barsiisuu irratti argamna jechuudha. Afaan Oromoodhaan barsiifna jechuudha. Foormichi kana hammata jechaadha. So bifa kanaan describe gootu waa'ee dhaabbata keessanii gabaabinaanii maaliif namni gaafa galmaa'u dhimma galmaa'u sanaaf beeku qaba jechaadha. Taansinee kunooti asirratti jechaadha. Foormii kan nuti guunnu asirrattidha. So email adreesii keessanii asirratti guuttu. Email adreesii fakkeenyaaf kan keenya yoo guunne tajaajillee mul'achaadha. Kanaaf kan nuti teknooloojii waata akkuma keenya foormii kana hojjennee barnoota full stack website development namni kamuu galmaa'uu akka danda'uu fi online goonee namuu amma galmaa'aa jirudha jechaadha. So amma ni galmaa'aa jira akkuma argaa jirtan kana imeelii koo guuteera, maqaa koo guuteera, maqaa abbaa guuteera, asirratti bilbila nan guuta jechaadha. Bilbila nan guuta. Imeeliin jira ammas optional email jechuudha. Asirratti nan guuta. Optional email nan guuta jechuudha. Email. Taansuudhaan educational background yeroo barnoota kana barachuudhaaf sadarkaa barnoota keessanii asirratti guuttu. Choose your favorite course jedha. Isin immoo waa'ee dhaabbata keessanii kan ibsu guutichaadha. Fakkeenyaaf nuyi full stack website development asirratti guutaa. Fakkeenyaaf koorsiin itti taasisnee qopheessinu immoo kanadha. Ishee kana ni guutama. Akkamitti barnoota kana hordofuu barbaaddu? Saamaan magaalaan akkamtee jirranneerraa warra kaaniif immoo online jenna jechaadha. Nam tokko finfinneerraa galmaa jira yoo ta'e karaa online guuteera. Yoo immoo magaalaan akkamtee jira ta'e immoo in-class jedhee guuta jechuudha. So kana keessaa tokko filata. Payment system barnoota tokko gaafa baratamugaa kaffaltii ni qaba. Akka waataatti nuti kaffaltii walakkaa fi guutuudha jechaadha. Kan nuti keenye optionii keenyeera jechaadha. Kanaaf namni amma kaffaltii hunda guutuu danda'u kaffaluu danda'u full payment guutaa yookaan immoo amma walakkaa isaa kaffalatee walakkaa immoo booddeetti kaffaltaane
jedhee guutachuudha. So kanas foormii kana drop down goonee jenne jechuudha. Payment method option baankiiwwan keenya jechaadha. Akaawuntii baankii keenya asirratti keenyerra kanaan filatee asirratti guutachuudha. Ittaan sinee linkii gooneerra jechaadha. Karaa biraa osoo irra qatiin achumatti karaa chaappaan dhaabbata faayinaansiing siistemiidhaaf payment intigireeshinii hojjetu waan ta'eef chaappaallee linkii isaa akka jetti gooneerra jechaadha. Kanaaf asirratti pay with chaappaa kan jedhu linkiidha jechaadha. Gaafa linkii kana bannu pay with chaappaan ni dhufa jechuudha. So ishee kana guunnaa itti aansinee komentii yoo qabaanne yaada jechuudha. Ammas yaada dabalataa yoo qabaanne guunnee erga guutuu keenya mirkaneeffannee irra deebinee ilaallee eddaa mirkaneeffannee booddee submit jennaa jechuudha. Submit jira. Asirratti chaappaan rikwaadirra waan ta'eef pay now jettanii guutuu dandeessu irratti pay now booddee risiiptii keessan isa gashitan sana iddoo kanatti attaachi gochuu qabdu. Attaachi isaa kanneen kanarratti guutuu jechaadha. Risiiptii keessan attaachi jechaadha. Attaachi booddee submit jettu. Gaafa submit jettan akka jedha nu bira dhufa galmooftaniittu guddaa galatoomaa jedha jechuudha. So kun egaa foormii rejistireeshin foormii nuti hojjennee dhuunfa keenya jechaadha. Kanaaf isinis foormiiwwan akka kanaa dhaabbata keessaniif kan barbaaddan taanaani lakkoofsa bilbilaa as jalatti argattan kanaani lakkoofsa bilbilaa kunooti as jalatti argattan yuutuub keenya jalan sinii keenya sooshaal miidiyaa keenya irras jira tiiktaak irras ni keenya ajajattanii foormiin kun akkasii hojjetamuudhaa fi nu quunnamuu dandeessu jechaadha. Galatoomaa.